warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota sabboontuu wallagga lixaa jirtu bakka jirteetti nageenyi rabbii isin faana jiraatu annagaa kooti galanni rabbiif haa ta'u isinis nagaa fayyaa guutuu akka qabdanii abdiif amantii guddaa isin irraa qaba. Egaanii warroonni maatinaaf hin taane maatinaaf ta'a, warroonni maatinaaf taatanii jirtan immoo galatoomaa galata guddana biraa qabdu. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabajaa. Isiniin jechuun barbaada akkasumas guyyaa haramaa qabattee dhufte naan jechuun keessaniin oolu har'a wantiin qabadhee dhufee kun isa footoo baagiraawundii yookaanis immoo tambalalii akkaataa itti hojjetanii jechuudha. Tambalalii hojjetannee yuutuubii keenyarra akka keewwannu jechuudha. Yeroo itti liivii seennu akkasumas immoo yeroo itti viidiyoo hojjetannu dirqama suuraa babbareechine irra keewwachuu qabna jechuudha. Yuutuubii keenyarra suuraa bareechine irra keewwachuu hin qabnu, irra keewwannu taanaanii monii ta'uu hin dandeenyu, akkasumas seera yuutuubii guutuu hin dandeenyu jechuudha. Dirqama haappii kana nu barbaachisaa. Haappii kana gadi buufadhaa isiniin jedha. Warroonni gadi buufattanii jirtan immoo nafaana bu'aatii akkanii bakka naqee tuttuqee footoo itti fidee akkasumas immoo barreeffama fidee irra kaa'ee itti barreessu na duukaa bu'aa laalaan isiniin jedha. Suuta isinitti agarsiisan inshaallah nafaana bu'aan isiniin jedha. Okay. Yeroo tokko kan namarra gadi tuqa jechuudha. Kunoo tuqeen jira akkasitti naa ba'a jechuudha. Kunoo akkasitti naa ba'e warroonni kaanii gaafa akkasitti isinii baasu eessa daxxanii tuxxanii kunoo bakkattii kana bakka morma kana namaa kanatu tuxxanii. Ishee daalachooftee jirtu kana morma namaan fakkaattu kun ishee tuxxanii jechuudha. Ishee tuquun qabdan eessa tuquu qabdu? Ishee kana xunnaan doolaara isin gaafata. Doolaaraan akkasin suuraa bareechitanii isin gaafataa jechuudha. Eessa tuquu qabdu? Eda'uu kana tuquu qabdu. Kunoo viidiyoo yoo walitti hidhuu barbaaddanis eda'uma kana tuqu yeroo tokko. Eda'uu kana tuqee jira jechuudha. Gaalaarii koo keessa waan jiru naa baasee jira. Ani kanaan dura waan ittiin hojjechaa turee fi akkasitti guddisee naa baasee jechuudha. Isiniif immoo xiqqeessee isinii baasaa jechuudha warra haaraatii fi kunoo akkasii ol harkiftanii baagiraawundii barbaaddattu. Kunoo la baagiraawundii barbaaddan as keessa jira jechuudha. Kunoo la baagiraawundiin as keessa jira. As keessa kan fudhachuu barbaade kanan fuudhame yeroo tokko kanarra gadi tuqe. Eessa dhufe akkasitti guddatee galee jira. Anoo akka itti guddaan barbaanne qaba. Maal gochuun qaba? Seera yuutuubiitti deebisuuf muruun qaba. Eessa tuqeen mura? Kunoo la bakkattii kana tuqeen mura. Kunoo bakka kana tuqaa jechuudha yeroo tokko irra gad tuqe. Ammas immoo la kunoo asitti filannoo lama naa fidee asitti tokkoffaa kanarra tuqa muruudhaaf tuqe. Asittis ammas immoo kan biraas jalatti ollaa yaasee jira kan tuktukii irra galuu akkasumas immoo kan guddatee asirratti galuu. Ani immoo dalganni akka inni seera yuutuubiitti naa galuu fi lakkoofsa meeqarran tuqaa 16 seera yuutuubiitti yoo suuraas haa ta'u viidiyoos haa ta'u kamiyyuu haa ta'u 16 seera yuutuubiitti isiniif galaa jechuudha. Baagiraawundiin amma 16 irran tuqa. Kunoo akkasitti dhufee 16 muramee gajjallaatti hafee gararraatti hafee akkasitti dhufee sirra galee jira. Maal godheeni sirreeffachuu qabaree raayitiin tuqaa jechuudha. Kunoo raayitii tuqa yeroo tokko kunoo la baagiraawundiin achii fidee dhufee akkasitti bareedee naa dhufee jira. Amma footoo fidee irra kaa'uu barbaada. Footoo fidee eessan naqana jala kana qubaan harkisa laa kunoo jala kana mana footoon barbaada. Kunoo mana footoo asitti argadheen jira jechuudha laa kunoo mana footoo asitti argadhee jira. Yeroo tokko irra gadi tuqa qubumaan. Kunoo gaalaarii koo keessa nageessee jira. Footooma tokkoon fidamee ariitiitti. Kunoo footoo kanan tuqee isa booddeessan tuqa. Amma immoo dan lakkoofsa tokko ishee jettu kanarra tuqa yeroo tokko irra tuqe. Kunoo footoon koo dhufeetu akkasitti naa ba'ee jira jechuudha. Ariifachaan jira dhiifama. Ijoollee gareetu waan natti dadawwalaniif dhufee irra gala. Saniifuu kunoo akkasitti dhufee as galee jira footoon koo. Isa booddee xiqqii kanatti xiyya kana qabee xiqqii kanatti buta bukkee kanatti. Isa booddee na dudduuba koo jechuudha mukayyifafaa jira. Akkasumas immoo waa tokkotu mul'ata jechuudha dudduuba kooti. Kanaafuu baagiraawundii kanatti deebisuun fedha. Dudduuba koo kanallee balleessuun qaba. Wanta dudduuba koo jiru balleessee as baagiraawundii kanatti deebisuun qaba. Eessa tuqaree kunoo bakka kana remoof bakka jettu kanan tuqa yeroo tokko. Isheerra tuqasitti mul'ata yaada inshaallah. Isa booddee akkasitti naa ba'a. Remoof ishee jettu kana kunoo akkasitti naa ba'e isarran tuqa yeroo tokko qubaan. Kunoo tuqe amma gaa baduutti jira naanna'ee jechuudha. Kunoo
badee jira jechuudha. Wanti dudduuba koo ani suuraa iddoo biraatti ka'ee fidee asirra godhee badee kanaajuu wal fakkaatee jira jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan badee jira. Kanaafiyyuu suurattii koo iddoomatti hundeeffadhaa jechuudha. Bakka silaarra bareeda. Isa booddee amma immoo eessa dhaqeen fidadhaa? Bakka duwwaa kanan tuqee keessaa ba'a. Bakka duwwaa kana tuqee ba'ee jechuudha. Eessa dhaqaree ammallee jala kana deema. Eessa dhaqaa ishee qubee ishee shaangulliitti fakkaattu kana qubee eksiidhaan kaatu kana gadi tuttu yeroo tokko. Irra gadi tuqa yeroo tokko. Maaliif fidachuu deema? Amma sabiskiraayibii, laayikii ishee jedhamtuni fidachuu deema. Eessaa? Akkasitti naa dhufee miti kana keessa hin barbaadu. As keessa wanti fudhadhu hin jiru eessa deema? Bakkattii kana deema laa kunoo. Bakka kana yeroo tokko gadi tuqa. Akkasitti naa ba'ee jira. Yuutuubii, sabiskiraayibii, laayikii, sheerii hin barbaade as keessa yuutuub jedheetti barreessa. Yuutuub jedheetti barreessa. Ani barreeffadhee waan hin jiruufiyyuu tokkoffaa irratti iyyuu naa ba'ee jira jechuudha. Irra gadi tuqa. Kun akkasitti naa baasee jira kunoo. Akkuma argaa jirtan kunoo waan fedhe as keessaa fuudhaa jechuudha amma. Kunoo yuutuub ittanitti barreessitanii waan fedhe as keessaa fudhachuu hin dandeessu. Ammani yuutuub jedhee yuutuubiin fudhadhaa jechuudha. Amma jammara mallattoo yuutuubii. Laayik sheeriin fuudhamee dura. Laayik sheeriin fuudhaa. Kunoo laayik sheer sabiskiraayib kan jedhu dhufee asirra naa galee jira jechuudha. Kunoo yoon fedhe nan xiqqeessa, yoon fedhe nan guddisa, yoon fedhe nan xiqqeessa, yoon fedhe nan guddisa jechuudha. Bareechadhee keewwachuu qaba. Sabiskiraayib, laayikii, koomentii, sheerii jedhee naa fidee jira jechuudha. Amma immoo maalan fidadha? Yuutuub sabiskiraayibii naqee fidadha. Eessa deeme? Bakkuma silaan naqalaa kunoo. Kunoo isa qubeessaa dhaan ka'u kana eksii kanaan ka'uuni gadi tuqa ammas yeroo tokko. Kunoo bakkuma silaatti na deebisee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan. Kunoo bakkuma silaatti na deebisee jira. As keessaa waan barbaadan fudhachuu dandeessu. As keessaa waan barbaadan fidduu jechuudha. Yuutuub kan jedhu hin barbaadadhanii waan natti bareedu. Hin bareedaa baagiraawundii tolfachuudhaafi natti tola jedhee tambalalii tolfachuudhaaf hin bareeda jedhee waan hin yaade fidaa jechuudha. As keessa ilaaladhee kunoo isinittiin dheeressu daqiiqaa yoo sagaleen natti qabame harkaa ba'a. Yuutuub waan bareeddu isheen barbaadadha. Yuutuub kan jettu Yuutuub waan fedhan fudhachuu dandeessu isin as keessaa. Amma niinaa kana natti bareedee jira kana fuudha yeroo tokko. Kunoo isin waan barbaadan as keessa jira. Wanti isin barbaadan yoo barbaadan kana yuutuub kunillee waan feetan kunoo hin jira. Kunoo hin fedhe kanumaan fuudhameen kanumaan fudhaan yeroo tokko qubaan irra gadi tuqa. Bakkee dhufee asitti naa galee jira jechuudha. Yuutuubiin maal godhare xiyya kanaan kunoo gubbaa kanatti geeffachuun qaba. Xiyyattii kana qabee jechuudha. Xiyya kanaan qabee jira jechuudha. Laamma kunoo isa booddee immoo walakkaa kanaan qaba. Quba kootii walakkaa qabee as fiduun qaba. Kunoo laas asitti naa galuu qabdi dhuftee. Isa booddee kunoo dhuftee asitti galtee jirti miti dheeressuun qaba xiqqoo ishee. Hin gabaabbattee xiqqoo ishee qubuma bakkattii qubee oo fakkaattu kana sarara saanduqii ittiin maramtee jirtu oo fakkaattu kanan qabee harkisa xiqqoo dheeressuun fedha waan ta'eef kunoo saanduqattii kanan qabee laa argitanii saanduqattii kanan qabee jechuudha. Qubaan xiqqeessuu ila guddisuu ila akka fedhe ila akkasitti tolfattu lammata na rakkiftu ammaa sin argaa qaa ina kunoo agasuma innumanne hin bareedu bareedaami itti tolfadhaa laa akkasitti tolfadhaa mimmiidheeffadhaa waan barbaadan fidaati itti barreessaan isiniin jedhaa hundumti keessan yoo hin barbaade ammas waan biraa fiduu yoo hin barbaade asin tuqaan mallee waan biraa fidachuu barbaade as keessaa waan biraa waan fiduu barbaade xiyya kanan fidame xiyyatti qabaayyuu qaa xiyya kanan fida zim jedhee isinitti agarsiisu waan feetan fiduu dandeessu. Xiyyi kun gadi galagaltee jirti miti ani immoo sichi galagasha. Eessa qabee kunoo zeeroo kana qabee jechuudha. Bakka zeeroo kana qabee xiyya kana gara barbaadeetti oofa. Sabboontu itti hin bu'in. Laa kunoo xiyya kana yuutuubii ishee jettutti qabee jechuudha. Isa booddee amma immoo xiyya kana qabee walitti nan xiqqeessa. Sabboontu irra bu'ee waan ta'eef nan xiqqeessa.
kunoo xiyyuma qabee isa booddee kaalaas dhumatee jira jechuudha. Kunoo bareechuu qaba xiqqoo sabboontu. Kunoo akkasitti bareedaadha jedhee tayyaada akkasitti hojjetadhaan isiniin jedha isa booddee gaafa xumurtanii raawwattanii jettanii eessa dhattu raayitii gootu. Kunoo raayitii tuqa yeroo tokko. Isa booddee raayitii erga tuxxanii booddee gajjallaa kana dhuftu gara gadii kana dhuftanii quba keessaniin harkiftu isa booddee see qubee baadhaan kaatu kana gadi tuttu yeroo tokko kunoo laashee kana gadi tuttu jechuudha yeroo tokko gadi tuqee jira laamman ishee kana. Isa booddee akkasitti naa dhufee ba'ee jira. Maalan godhaa isa sarara walakkaa kana dhumarran geessa kunoo ilaalala. Quba kootiin dhumarra geessee jira yoo barbaade walakkaa yoo barbaade dhumarran godhaa jechuudhaan dhumarra bareeda. Isa lammaffaa kana immoo yoon fedhee akkas gochuu nan danda'a. Yoon fedhes isa dhumarra gashuu nan danda'a. Dhumarra gashuun barbaadu isa xiqqoo addeessuu fedha. Kalaasila walakkaa kanatti hin ga'a. Kanammoo yoon barbaade akkasitti xiqqeessuu nan danda'a. Akkasitti macarrashaa kanarra fiddanii keessu yookaan dhumaa kanarra fiddanii keessu taanaan maal ta'a hin xiqqaatti. Saniifuu isin immoo seera yuutuubii irratti hojjetachaa jirtu waan ta'eef maal gochuu qabdu xiqqoo guddisuu qabdu. Garuu malkiitti gootee bareechituu fi baay'ee bareechitii jechuudha. Isheema xiqqoo gara gadii kanadha. Isa booddee narkiftu ammallee narkiftu kunoo ga'aadha jechuudha. Asumarra xiqqoo ishee caafisee qabdanii dhiistu kunoo hin ga'a. Isa booddee malkii isaa adiidhaa mitii kun amma immoo bifa kan biraatti jijjiirrachuu yoo barbaanne lakkoofsa 4 kana xunna. Lakkoofsa 4 irra jiru xunnaa jechuudha. Isa booddee as keessaa waan barbaadde irraa filadhuu keewwadhu jedhe kunoo adii irra jira. Amma ani immoo maalirra kaa'uu yoon barbaade as keessaa filadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf mee kanarra magariisa kanarraa godhume magariisa kana yeroo tokko gadi tuqe. Isa booddee asitti naa ba'ee jira magariisi. Maal gochuun qaba? Raayitii asii tuquun qaba. Dirqama raayitiin dagatina. Raayitii godhee jira. Kunoo asitti magariisa ta'ee naa mul'atee jira jechuudha. Kunoo magariisa ta'ee mul'atee jira. Garuu walirraa hin deebi'u. Baakgiraawundii fi inni itti mare kuni wal fakkaatee qayyaruu qaba ammallee. Irraan gadi tuqa. Eessa tuqa? Amma diimaa kana fuuchuu barbaade diimaa kanarra tuqa. Yoon barbaade as keessa diimaa kanarra tuqa. Kunoo asitti naa ba'ee jira. Raayitii kanallee hin dagadhu qaba. Raayitii tuqa yeroo tokko kunoo diimaa kanarraa wajjin walirraa bareedala. Kunoo akkuma isin argaa jirtanii kunoo diimaadha kunillee isin achi fideedha jechuudha bakkeerraa. Kunoo fidee akkasitti bareedaa jechuudha. Isa booddee ergaa kana xumurtanii booddeellee raayitii gootan mallee kunoo raayitii gootanitti amma gaalaarii keessan keessatti gadi buufattu jechuudha. Isa hojjetattan kana waan barbaadan fiddanii shaangulliitii footoo nama kan biraa fiddanii as kaayessanii footoo walitti garagaggashuu inshaalla guyyaa biraan isinitti agarsiisa. Amma riifachaan iyyuu waraabaa jira. Isa booddee gaalaarii keessan keessatti gadi buufachuu fi kunoo as tuttu yeroo tokko as tuttu isa booddee dhuftanii bakka kana tuttu jechuudha. Kunoo amma gaalaarii koo keessatti gadi bu'ee jira. Footoon kun yoo barbaade liifii yeroo seenu liifiirra keewwadhaa. Yoo barbaade immoo yeroo ittiin viidiyoo hojjetadhu viidiyoo korra keewwachuu danda'a. Akkasittiin karaa gabaabaa ta'een hojjetadhaatii tambalalii kana hojjettanii yuutuubii viidiyoo keessan irra keewwachuu hin dhiisina. Sababiin isaa yoo gaafa mooniikii ta'uun keessan hin oolu waan ta'eef booddee isin hin dabarsu. Dirqama footoo akkasii waan barbaade yoo ta'u irra keewwachuu qabdu isiniin jechuun barbaada. Waan na daawwattanii fi waan na dhageessanii fi galatoomaa. Guyyaa biraa immoo isinii qabadheen dhufa. Akkuma kanatti ariitiitti isinii waraabee akkaataa viidiyootti walitti hidhanii as keessaa waa hunda isaayyuu sirriittan beekaa. Kanaafiyyuu isinitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Kuni akkaataatti viidiyoo walitti garagalchanii kun akkuma isin argaa jirtanii hunda isaayyuu as keessaa nan hojjedha. Garuu haalatu naan mijannee kanaaf jedheeni yoo nuuf hojjedhu jettanii gara galgalaafaa yerootti sagaleen ifaan natti hin baay'anne isiniif hojjedhee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Ammaaf kanarraa baradhaa isiniin jechuun barbaada. Waan na daawwattaniif galatoomaa. Laayikii, sabiskiraabii, sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Galatoomaa.